osoo namni suuraa kana gadi baase qananiidhaaf gadda ta'ee maaliif ergasiin duutee gadi baase. Kabajamtoota abbootii seeraa waggaan 13 isinitti murteessitan in hanqata. Hidhaa umrii guutuu itti nuuf faradamuu qaba. Akkuma asirratti dhageessan namoonni baay'een maal jedhanii oduu facaasaa jiru. Andu'aalam waggaa 13 tti murtaa'ee jira. Nama waa'ee fayyaa irratti barachuu jiru tokkotti suuraa kanarraa waan tokko dubbachuu barbaada. Akka ilaalcha kiyyaatti wanti kun alarjikii ta'uu danda'a. Suuraa kaleessa poost godhame irratti oduun baay'een dubbatamaa jira. Alarjikiitu fuula ishee irra jira. Warri jedhaaranis jiru. አንዱዓለም ጎሳ ፍርድ ቤት መቅረቡና 13 ዓመት ጽኑ እስራትና 21 ሺህ ብር የገንዘብ ቅጣት ፍርድ akkuma dhageessan namoonni baay'een oduu kana asiif fuudhaa jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washamar kafoon hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo show akkam jirtu. Arasiga video ka brasini ka badii fitan jira akkuma beekamu so video samoona kana social media irratti diimaaranii wal qabatee waa'ee Andu'aalamiif waa'ee Qananii Addunyaatti wal qabatee video baay'eetu bahaa jiru oduu baay'ee kan sobaas oduun dhugaas tokko bahaa jiru. Egaa isa dhugaa ta'es isa soba ta'es kan waliin ilaallu ta'a meemee ilaallee kan irratti dubbannu ta'a. Warreen magariisa chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan yoo Oromoo taatan yoo qubni keessan nagaa ta'e subscribe gochuudhaan maatii chaanala kana akka taatan kabajaan isin gaafadha. Warri qubni keessan nagaan ta'an immoo Rabbi isin fayyisu gaafa fayyitan subscribe gootu. Video kana immoo akka inni namoota baay'ee bira ga'uuf like gochuu akka hin daganne isin jira. Video kana atu amma xumuraatti hin ilaaliin atu videoon hubatin warri commentii barreessitan atu hin barreessine gaariidha. Hamma xumuraatti atu na waliin turtanii akka video kana hubattanu barbaada. Gara video. Egaa akkuma kaleessa video irratti dhiyeessine commentii tokko naa barreessaa ture. Commentiin tokko maal jedha? Suuraan kun eessaa bahee? Yoo namichi Yooni Maanyaa jedhamu kun baase eessaa baase inni akkamitti bare? Isa tajjeesse moo? Commentii jedhu wayii jira. Kana malees immoo osoo namni suuraa kana baase Qananiidhaa gadda ta'e atu Qananiidhaaf quuqama ta'e maaliif suuraa kana ergasiin duutee gadi baase? Gaaffii jedhu baay'eetu ka'ee jira. Egaa isas kan waliin ilaallu ta'a dhugaadha. Commentii tokko dubbisaa tan ture. Isaa wal qabatee immoo viidiyoon bahaaraan tokko jiru. Viidiyoon sunis maa inni viidiyoo edit godhamee viidiyoon taane ba'aa jira. Maal jedhame Andu'aalam Gosaa waggaa 13 tti murtaa'eera. Poolisiin akkasitti murteesseera waan jedhu akkuma namni nama jaallatu jiru kan namni nama jibbus jira. Namni waan hin taane nama hawwus jira. Isas kan waliin ilaallu ta'a oduu hin taaneen hin burjaaja'inaa oduu hin taane hin amaninaa waan jiru kan waliin ilaallu ta'a. Amma xumura viidiyootti na hordofaa isiniin jedha na waliin tura. አዲስ አበባ ፖሊስ መግለጫ መስጠቱን ተመልክቻለሁ። አርቲስት አንዱዓለም ጎሳ ፍርድ ቤት መቅረቡና 13 ዓመት ጽኑ እስራትና 21 ሺህ ብር የገንዘብ ቅጣት ፍርድ ማሳለፉን የቲክቫ ኢትዮጵያ መረጃ አሳይቷል። ታዲያ በማረሚያ እንዲቆይ ተወስኗል። Egaa akkuma argitan Brook News TikTok irratti beektu jedhee yaadamu mucaan kun oduu garaagaraatiin beekama. Oduu sabaa wal qoqqoodu osoo hin taane waan Oromiyaa keessaas waan dhuma biyya keenya keessatti adeemsifamaa jiru oduu gabaasa. Asirratti immoo oduun asirratti gabaasame egaa oduu akkamiiti afaan isaatiif sagaleen jala jiru tokko miti jechaadha. Edit godhameeti. Viidiyoon kan irratti gadhiifame kun akkuma argitan chaanaalii biraati. Kansaa miiliyoona 1.5 qaba jechaadha. Akkuma namni nama jaallatu jiru namni nama jibbus jira. Kanaaf isiniin jedhee kunoo akkasitti gadhiisaa jiru jechaadha. Namoonni tokko immoo kanuma amananii waggaan 13 xiqqaataa akkasii jedhanii viidiyoo baay'ee baasaa jiru. Mee wal dhaggeeffannee walitti deebina. Andu'aalam Gosaa gaafa kijibuu barbaade Qananiin hirriiba keessaa kaatee suutuma jettee maskootii banattee achirra teettee achirraa gadi kimbil jettee duutee jedhe. Poolisiin qorataa yakkaa lakkii Andu'aalam dubbiin tuni fakkaattu fakkeessi jennaaniin irra deebi'ee ammas kushiinaa seentee kushiinaa natti qulfattee achirraan maskootii banattee achirraan maskootirraan buutee duutee reeffa isii lafaa kaasee jedhe. Kabajamtoota abbootii seeraa waggaan 13 isinitti murteessitan in hanqata. Hidhaa umrii guutuu itti nuuf faradamuu qaba. Mirgi dubartii nu haa kabajamu. Hidhaa umrii guutuu sirbi isaas nutti haafu sirba isaa hin barbaanne. Egaa akkuma asirratti dhageessan Qananiidhaa gadduun jira. Qananiidhaa garaan gubachuun jira. Mirgi dubartoota haa eegamu jechuunis waanuma jiru. Maaliif garaan nama gubataa garaan nama nyaata jechaadha. Oduun taane immoo dhaggeeffata. Akkuma waan teessanii buna dhugaa waan hawaa haasoftanuu
haasa'uun hin ta'u. Akkuma beekamu poolisiin magaalaa Finfinnees ibsa baasee jira. Warri oduu garaagaraa dhageessanii sooshaal miidiyaa irratti gadhiisaattan akka waan kanarraa of qusattanu jedhee gabaasa baasee jira jechaadha. Waan akkasiirraa of qusadhaa wanti beekamu hin jiru. Ammallee bultiidhuma 14 sana eeggataa jirra. Oduu akkasii bahaa jira jechaadha. Kanarraa akka of eeggattanuuf viidiyoo kana isiniif fide. Suuraa kaleessaa irratti immoo namoonni tokko yaada irratti kennaa jiru. Maayini? Suuraa kanarratti waan tokko lama dubbachuu deema hanga xumuraan dhageeffadha arraba tokko malee. Tokkoffaa suuraa kana namni fidee dhufee uummata Habashaati. Akkamitti uummata Habashaa harka seene suuraan kun? Lammaffaa ji'a 3 dura uummanni Habashaa Andu'aalem irratti hagam duulu turan. Ittaansee sadaffaa akka nama wallaalumsa kiyyatti akka nama waa'ee fayyaa irratti barachuu jiru tokkotti suuraa kanarraa waan tokko dubbachuu barbaada. Garuu doktorri gogaa suuraa kanarratti waan hedduu isinitti himuu yaada danda'a jedheetiin amana. An akka natti fakkaatutti akka ilaalcha kiyyaatti wanti kun alarjikii ta'uu danda'a jedheetiin yaada. Fakkeenya wantoonni akkanaa kun mallattoolee alarjikii keessaa isa tokko. Maaliidhaaf iddoo gurraacheessan duratti shifniinatu jira yookaan isa bugurii isa jedhamu sun. Buguriin sun ammoo asirraa ka'ee hanga funyaan jala deebi'ee jira jechuudha. Wanti kun yookaan ciisumsa haala isiin ciiftee irratti qaamni isii suni yookaan alarjikii nama yoo dura qaqqabu taate qaamni isii sun afaasaniin yookaan wal hin fudhanne ta'e mallattoolee akkanaa qaama isii irratti agarsiisuu danda'a jechuudha. Yoo dhawama kan taate fakkeenyaaf namni tokko yoo nama kabale qaamni kun hundi irratti bahuu danda'a. Fuulli isii kun hundi cufamuu qabaa jechuudha. Ammas dhiigni isii ka keessa jiruu fi gogaan isii gubbarra miidhame kun wanta alaan irratti bahe osoo hin taane reakshinii qaamni isii agarsiisee fakkaataa jechuudha. Ittaansee ammootu suuraan qananii akkamitti uummata Habashaa harka seene. Uummanni Habashaa yoom waa'ee Oromoo yaa gaarummaa yaadeetiniin uummata Oromoo fixaa osoo jedhanii basma'aan jedhaa uummata Oromoo qalan uummata Oromootii yoom gaarii yaadanii akkanatti uummata Oromootii sagalee ta'uu danda'an. Barreeffamni uummanni Habashaa har'a qananii nu barreessitanii baasan kun eessaan dhufuu danda'e? Kana beekaa. Gaafa namni du'e banna jettanii Oromoon iyyuu dura Haacaaluu Hundeessaa akka itti galaafattan ni beektan. Kanaafuu namichi tana dura Haacaaluu Hundeessaa du'uu qaba jedhee duulaa ture har'as qananii sagalee nama ta'u fakkaate Andu'aalem Gosaa irratti duula ajjechaa gaggeessutti jira jechuudha. Oromoon anna ajaa'ibu sareen abbaan seeraan hin guddisinii fi Oromoon sooshaal miidiyaa irraa tokko jedheetiin yaada. Kanaafiyyuu dhaabbattanii gocha Habashaan uummata Oromoo yookaan beekaa keenya ajjeesuudhaaf godhu jiran kuni wanta boru nu gaafachiisu nu qaanfachiisu waan ta'eef uummata nu fakkeetanii nurratti duulanii beekaa keenya yookaan nama nuti ittiin boonnu tokko nu harkaa balleessuu dhabamsiisuu yaadan kanarratti dura dhaabbannee uummata Habashaa kana wajjin uummata Habashaa kanarratti haa duullu jechuun barbaada. Dhugaa obboleettii teenya ammoo waa'ee haa baasu. Taa'a Oromoo waan kana sirriitti gabbu'aatiin laala. Doktora qaamaa ammoo adda akkaataa beeytanii doktora qaamaa yookaan gogaa namaa wanta kana sirriitti ifa isinii godhuu danda'a waan ta'eef namoonni waa'ee gogaa irratti barattan waan kana irratti ibsa guddaa kennuu dandeettan. Akkuma asirratti dhageessan gorsa bareedduu wayinuuf kennee jira. Kanarratti immoo akkuma suuraa kana argitan alarjikii jedhanillee viidiyoon kaleessa gadhiise irratti immoo namoonni baay'een yeroo tokko fardarraa kuftee turte suuraan kun kan isiin fardarraa kuftee miti yaada jedhu fa'ii jira. Isas dubbisee tan jira. Waan akkasii fa'ii jira. Oduu garaagaraa irraa ammaaf of eegaa. Hamma rabbi dhugaasii nuuf baasutti jechaadha. Artistiin keenya kabajamaa haadha warraa isaa isatu ajjeese. Yoo isatu ajjeese taate dhugaa isatu yoo ajjeese taate poolisiin yoo mirkeeffate taate waggaa 13 miti umurii guutuu nu murteessaa yaa jarana keenya. Jaroota kaaniif illee qormaata ta'a. Nuti artistiidha nuti beekamaadha jedhanii kan of tuttuulaanuuf illee seerri maal akka ta'e barsiisuudhaaf shamarran keenyaaf illee konfidensii kennuudhaaf waggaa 13 maaliitii umurii guutuu murteessuudha malee. Warroota kaaniif barnoota ta'a. Ani qabeenyan qaba jettee ilma namaa kan dugduura jechaadha. Haadha warraa irratti konfidensii qabdu. Kana irratti kun shamarran Oromoo mirga keessan gaafachuu qabdu jechaadha. Mirga keessaniif nama intala qaxalee ol guddataa sana kan ajjeese waggaa 13 guyyaa 13 maal jechuudha? Yoo isa ta'e taate artistii kana yoo ta'e taate umurii guutuu nu murteessaa yaa jara keenya isin eeyyamnee la sirbisaa nutti haafu dee ni qaldaallachuu ne waa'ee Andu'aalemii fi Qananii tana dubbii dhugaa waan jirtu lafa si dhaggeeffadhu. Oromoon waa'ee kanarratti waa lama dhabde.
Oromumaattu qoddame akka maletti miyyoo qacalee gartee buskuta fakkaattu dhaloota dhufuuf waan ajaa'ibaa fuulduraa ishiitiif gartee Oromoo tanaa gumaachitu eenyu dhabde. Inni lammaffaa immoo artistii lafaa dhufaa sirbi tokkichi isaa sirboota Habashaa kana mataa keessa gadhee ganaa waa meeqa fide jennee eenyu jiruun dhabne lama. Waan kana keessatti hinaaffaan Andu'aalamii fi miyyoo iddoo rakkoonni jirti eeni jirti. Rakkoo tana fayyadamanii akkuma Andu'aalam kana gartee Habashaan itti hinaaftutti Oromoo keessatti itti hinaafan. Siigalee kadireen mootummaa tuni waan mootummaan barsiisan inuma tabashiin dhiiftu. Andu'aalam kana gaafa inni sirba albaba isaa guutuu galakkisu haftaamuun faan gingilchaa janiiti irraa banni gadhaa turani beekadha. Shirri mootummaa ijoolleen kadiree mootummaa jala yaatuun qabdu shira laafee bitachuu. Rakkoo isaa tana ilaallatanii tarii miyyoo tana irratti illee waan kana ni fayyadamanii shakkiidha keessa jirtu kun dhaggeeffadha. Maaliif Andu'aalam qeeqamaa ture gaafa sirba baasu haftaamuu faadhan. Sinii galee jira keenya dhaggeeffadha. Finfinneen tun waa meeqan gatteesse. Si galee sooraa mucaa jamu haqa isaa dhabne. Acaaluun ilammatti haqa isaan dhufne. Tunis akkana jechuudha. Waan mootummaan harka keessaa qabu hainni ba'u inuma hin jiru. Egaa akkuma asirratti dhaggeeffatan ibsaanis yaaduma isaa kennataa jira. Asirratti yaada isaa kennataa jira. Wanti isin beekuu qabdan kanaan dura hiriyaan Qananii maal jettee turte namoonni dhuunfaa jette. Namoonni dhuunfaa isarratti duula banaa turan jiranii. Waan akkasii atu ammaan irree dhimmi ilaallatu osoo ilaaltanii gaariidha. Viidiyoo isinitti dheeressuu dhugaa jirtu kanuma. Viidiyoo kanallee share waliif godha. Viidiyoon irraa qabadhe dhufe kana fakkaataa irraa barattaniitu irraa hubattaniitu yaada. Hamma viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.